Onkololeessa torba bara 2023 ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Horni Miidiyaa irratti oduu torbanii kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Hangafoota dursuun oduu isinitti hima. Humnoonni Finxaalee Amaaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa socho'an lola uummata irratti bananii akka jiran maddeen himan. Godina Wallagga lixaa aanota Beegii fi Qondaalaa keessattis dhibee busaa lubbuu namootaa fi maatii hedduu gaagaa jiraachuu jiraattonni himan. Humnoonni Finxaalee Amaaraa maqaa faannoo jechuun socho'an tarree shororkeessitootatti galmaa'uu akka qaban gaafatanii. Namoonni nageeyyii yakka malee waajjira poolisii aanaa Adaappaatti sababa siyaasaan hidhaman erga gaafa hidhamaniitii darara hamaa irra gahaa jiraachuu himatanii. Humnoonni mootummaa namoota nagaa yakka tokko malee ajjeesaa jiraachuu maddeen himanii. Ayyaanni Irreechaa calaqqee Oromoo fi miidhaginaaf tokkummaa Oromoodhaa jedhame. Kunneen hangafoota oduu torban kanaati. Amma bal'ina oduuttan sin dabarsa. Humnoonni Finxaalee Amaaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa socho'an lola uummata irratti bananii jiran maddeen himanii. Humnoonni Finxaalee Amaaraa kun magaala Abee Dongoroo seenuun qaamota nageenyaa walii wal loluutti jiru jedhame. Uummanni gara bosonaatti baqatee jiraachuu jiraattonni dubbisne himanii jiru. Bal'ina oduus qabna. Aanaa Abee Dongorootii fi Tulluu Gaanaa guyyoota sadan darbaniif lola irra turamuu jiraattonni dubbisne himanii. Aanaa Abee Dongorootii lola humnoonni kun bananii hordofee uummanni fi qaamoleen nageenya naannicha qindaa'uun ofirraa ittisaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Guyyaa har'aa magaala Abee Dongoroo seenuun lolli jabaan adeemsifamaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa uummata waliin gara bosonaatti baqatee jiraachuu himanii. Tulluu Gaanaatti humnoota nageenyaa waliin lolatti osoo jiranii karaa biraa cabsuun magaala Abee Dongoroo seenanii jechuun jiraattonni kun himanii. Yeroo ammaa kana uummanni magaala keessaa gara bosonaatti baqatee waan jiruufis lubbuun namaa darbee fi qabeenya miidhame wanti barame akka hin jirre jiraattonni himanii. Gama biraanis naannoo Abee Dongoroo fi Tulluu Gaanaa kana gidduuttis guyyoota sadaniif walitti fufinsaan humnoota nageenyaa waliin humni Finxaaleeyyii kun walitti dhukaasaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Jiraataan aanaa Giddaa Ayyaanaa bilbilaan dubbisne bira jedhutti lolli Tulluu Gaanaa fi Abee Dongoroo keessatti taasifamaa jiru akkan yaaddessaa ta'eeraa jedhe. Aanaa Giddaa Ayyaanaa jala mooraan leenjii fi bakki jireenya humnoota Finxaaleeyyii Amaaraa kanaan kan ta'e Andoodde Deechoo bakka addaa Alii jedhamu dabalatee naannoo hangar guutee sodaa jabaa keessa jiraachuu himani. Haalli nageenyaa uummanni keessa jiru yaaddessaa ta'uu kan himanii jiraattonni dubbisne lolli babal'achaa jiraachuus himanii jiru. Uummanni dammaqinaa fi qindoominaan ofirraa ittisuu akka qabus maddeen himanii jiru. Godina Wallagga lixaa aanota Beegii fi Qondaalaa keessatti dhibee busaa lubbuu namootaa fi maatii hedduu gaagaa jiraachuu jiraattonni himanii. Dhibeen kun saffisaan dabalaa jiraachuu yaaddoo jabaa uumee jiraa jedhanii. Yaala fayyaa fi deeggarsi akka isaan barbaachisus dhaamanii jiru. Bal'ina oduus qabna. Beegii irraa kiiloomeetira 18 kan fagaattu ganda Leephaa jedhamurraa kan dhufe ta'uu kan himu namni argamu kuni dhukkubni kun daa'imman qabuun battala ajjeesaa jira jedhe. Guyyaarraa guyyaatti namoonni dhumaa oolu kan jedhe namni kun boolla tokkottis nama 2 fi 3 awwaalaa jirraa jedhan. Agoobara dhabuu malee ittisa bookee busaa dursa taasifamu hin taasifamne hafuun tatamsa'ina dhibee kanaa akkan ammeessaa jiru dubbatu. Dhukkubni kun irra caalaa daa'imman saffisaan ajjeesa jechuun hanqina nyaataas jiraachuus himu. Yeroo kanatti uummanni hojii hojjetee akka hin jirre himu. Fuula durattis uummatichis maal akka ta'u malu tilmaamuun yaaddessaadha jedhan. Maatii guutuun dhibee busaan kanaan dhumuun manni kun cufamee jira kan jedhan jiraattonni haalli amma jirus akka malee yaaddessaadha jedhan. Namni tokko dhibee kanaan qabamee mana yaalaa deemullee sababa hanqina qorichaaf dhiyeessitiin wal'aansa argachaa akka hin jirre dhaamu. Dhibeen kun daa'imman qabnaan boqonnaa osoo hin kenninii fi battalatti ajjeesa kan jedhe jiraattonni deeggarsa dhiyeessii adda addaa hatattamaan akka barbaadanis dhaammatanii jiru. Godina Wallagga lixaa Qeella Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessattis dhibeen kun lubbuu namoota bal'inaan gaagaa jiraachuu jiraattonni himatu. Hanqinni dhiyeessii buufataalee fayyaa fi hospitaalota mudate dhibeen kun akka jabaatu taasiseeraa jedhe ogeessi fayyaa. Lubbuun namoota baraaruufis deeggarsi uummata bal'aa akka isaan barbaachisu uummanni dhaammachaatii jiru. Humnoonni Finxaalee Amaaraa maqaa faannoon jechuun socho'an tarree shororkeessitootatti galmaa'uu akka qaban gaafatanii. Namoonni yaada isaanii kennan gareen kun gochoota suukaneessoo garee shororkeessitootatti isaan galmeessisuu raawwatee jira jedhame. Gareen kun garee jabeessaa fi diina uummataatis jedhame. Bal'ina oduus qabna.
Gareen finxaaleeyyii humnoota Amaaraa uummata Amaaraaf qabsoofna jedhu kun yakkoota gurguddoo shororkeessummaa jalatti ramadaman raawwachuun waggoota 3 olii turaniiru jedhu namoonni yaada kennan. Humnoota jimilaan fixuu, namoota jimilaan fixuu, dhukkubsattoota ambulaansii irraa buusuun ajjeesuu, namoota ajjeesan mataa mukaatti fannisanii itti dhaadachuu, namoota lubbuun jiran mana itti cufanii ibiddaan gubuun ajjeesuu dabalatee gocha garagaraa hammeenyaa gareen kun hin hojjenne hin jirree hin jiruu jedhan. Yeroo lola kaaba mootummaa federaalaa fi Eertiraa gidduutti tureen uummata Walloo mana yaalaa deemaa turan Shawaa Roobitti ambulaansii keessaa buusanii jimilaa fixaniiru jedhu. Godinaalee Wallaggaa gabaa fi horroo gurruu Wallaggaa keessattis daangaa qaxxaamuranii seenuun dubartii ulfaa dabalatee namoota hedduu mana waliin gubaniiru jedhu warreen yaadanuuf kennan. Agamsattis ajjechaawwan jimilaa fi suukaneessaa raawwateen guyyaa tokkotti iddoo tokkotti lubbuu namoota 60 olii haala suukaneessaan darbaniiru jedhu. Hanga har'aatti Shawaa Kaabaadhaarraa Shawaa Bahaa Fantaallee Wallagga Bahaa Horroo Gurruu Wallaggaa fi kallattiiwwan biroo daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun gochoota wal fakkaataa kaleessa hojjechaa turan har'as uummata nagaa irratti hojjetaati jiru jedhanii dubbatu. Daandii Naqqamtee kaasee gara aanota 5 Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Galiilaa, Haroolimmuu fi Ebentuu geessutti humnoota kanaan cufamuun saamichaa fi ajjechaan jimilaa har'alee raawwatamaa jiraachuun gabaasaa turreerra. Gareen finxaaleeyyii faannoo ofiin jedhu kun lixa Tigraayitti hanga Benishaangul Gumuz saboota naannoo Amaaraa keessa jiran hanga daangaa Oromiyaa qaxxaamuranii seenuun yakkoota jajjaboo ilmaan namoota irratti raawwachuun kanaan kan ibsamu miti. Namoonni yaada kennan gareen kun farra ilmaan namoota ta'uu dubbatu. Yakkoota garee finxaaleeyyii Amaaraan kun raawwatan gocha suukaneessummaatti kan jedhan namoonni dubbisne osoo garee shororkeessitotaatti jalatti ramadamuu qabu mootummaan biltsiginnaa callisee ilaalaa jira jedhan. Namoonni nageeyyii yakka maleeyyii waajjira poolisii aanaa Adaabbaatti sababa siyaasaan hidhaman erga gaafa hidhamaniiti darara hamaa irra gahaa jiraachuu himatanii. Abboonni qeerroo fi qarree yakka maleeyyii waajjira poolisii aanaa Adaabbaatti hidhaman rakkoo ulfaataa akka irra gahaa jiru xalayaa barreessuun dhaammatanii bal'een oduuf ayyaantu taa'ee. Namoonni nageeyyii yakka maleetti waajjira poolisii aanaa Adaabbaatti sababa siyaasaan hidhaman erga gaafa hidhamaniiti dararaa ammaa irra gahaa jiraachuu himatan. Hawwoonni abboonni qeerroo fi qarreen yakka maleeyyii waajjira poolisii aanaa Adaabbaatti hidhaman rakkoo ulfaataa akka irra gahaa jiru xalayaa barreessuun dhaammatan. Akka xalayaan isaanii mana hidhaatti barreessan ibsutti halkan gara alaa baasanii laga Qilee irraa geeffamanii reebicha irratti raawwatamuu dararamaa jiraachuu ibsa. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti namoonni yakka maleetti waajjira poolisii aanichaatti hidhaman dararamaa irra gahaa jiraachuu xalayaan achi keessaa bahee ni ibsa. Maanguddoonni umuriin isaanii waggaa 60 hanga 80 fa'aa waan jiraniif reebicha dabalatee dhukkuboota akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraaf garaachaa fa'aan qabamaa mana hidhaa keessatti waan argamaniif miidhamaa jiraachuu xalayichi hima. Dhukkubsattoonni mana hidhaa aanaa Adaabbaa kana keessa jiran yaalamuu waan dorkamaniif lubbuu isaaniitiif akka sodaatan xalayaa kana irraa ibsaniiru. Hidhamtoonni waajjira poolisii Adaabbaa kana keessatti dararamaa jiran baay'inni isaanii 115 yoo ta'u, maanguddoon umuriin isaanii 70 hanga 80 gara 28 ta'uu jedhan. Ajjecha Qaasiin Walliyyee ji'oota dura magaalaa keessatti raawwatame hordofee gandi Uxxee Aloolloo namoota 46tu hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdaniin dararamaa jirra jedhame. Namoonni kunneen erga ji'a hedduu mana murtiitti deddeebifamanii turanii booda yeroo ammaa yakka haala yeroo jedhanii mana murtiitti dhiibbaa godhuun murtii seeraan ala waggaa 1 hanga 2 murteessisuu fi deemaa akka jiran dubbatu. Hidhamtoonni mattaa qarshii 30,000 hanga 50 ol kaffalanii akka ba'an taasisuuf yaaliin taasifamaa jiraachuu maddeen himaniiru. Dabballoonni aanichaa fi ganda Uxxee Aloolloo hidhamtoota irratti warra dhiibbaa geggeessaa jiran akka ta'an xalayichatti eerameera. Humnoonni mootummaa namoota nagaa yakka tokko malee ajjeesaa jiraachuu maddeen himani. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu iddoo Qorqoffee jedhamuttis guyyoota darban dargaggoota bajaajii oofan 2 karaa irratti ajjeesuu 2 immoo madeessuun maddeen himanii jiru. Bal'ina oduus qabna. Sirna awwaalcha dargaggoota kanaa lamaanii guyyoota darban waldaa Masarata Kiristoos Giddaa Ayyaanaa fi Bataskaana Madaalalamii Giddaatti raawwatamee jira. Akkasumas barsiisaa Bulaan Amanuu waggoota 2 dura reebicha humnoota mootummaa irratti raawwatameen miidhamee kan ture guyyaa kaleessaa lubbuun darbee jira. Barsiisaa Bulaan godina Shawaa Lixaa aanaa Baabbichaatti barsiisaa yoo ta'u, innaangoo maatii isaa bira boqonnaaf deemee daandiirraa qabamee reebicha irratti raawwatamee ture. Barsiisaa Bulaan
Shawwaa Lixaa magaalaa Baabbichaatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Baabbichaa barsiisaa osoo jiru guyyaa kaleessaa boqote. Waggaa lama dura godina Wallagga Lixaatti innaangoo maatii isaa dubbisuun deemee humnoota mootummaan reebamuun sadaffii qawwee fi rukutamee lapheen isaa waan cabeef baatiin hordofee qoricha fudhachuun yaalamaa turuun himu maatiin. Waggoota lama darbaniifis yaalamaa erga turee miidhaan laphee isaarraaf sirna hargansuu isaarra gaheen irraa fayyuu dadhabuun guyyaa kaleessaa iddoo hojii isaa Shawwaa Lixaa magaalaa Baabbichaatti lubbuun isaa dabartee jirti. Ayyaanni Irreechaa calaqqee Oromummaaf miidhagina fi tokkummaa Oromoodhaa jedhame. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadee Sanbataa fi Dilbata kabajamuuf qophii bal'aan taasifamaa jira jedhame. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee baaneriiwwan ayyaana Irreechaa calaqqisiisu bareedinaaf qophii jala bultii Irreechaa garaagaraa keessumsiisaa jirti jedhame. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadee Sanbataa fi Dilbata dhufu kabajamuuf qophii bal'aan taasifamaa jira. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee baaneriiwwan ayyaana Irreechaa calaqqisiisan bareeduun qophii jala bultii Irreechaa garaagaraa keessummeessaa jirti. Ayyaanni Irreechaa ayyaana biyyaalessaa ta'uun beekamtii argachuu akka qabus uummanni Oromoo gaafatu irratti argamu. Waggaa waggaan baatii birraa kan kabajamu faajjii miidhaginaa fi tokkummaa Oromoo Irreechi bara kanaa Sanbataaf Dilbata dhufu hora Finfinnee fi hora Arsadeetti wal duraa duubaan ni kabajama. Ilaalcha Oromoo keessatti bariin birraa iddoo guddaa qaba. Uummanni guddaan gaanfa Afrikaa Oromoo baga bacaqii gannaa baatee booqa birraa geesse jedhee wal eebbisa. Ganna yeroo ulfaataa fi dukkana yeroo firri walirraa fagaatee yeroo hojiin qonnaa baay'atuu fi lagni guute wal argaan hammaatudha. Birraan ammoo yeroo ililliin daraartee lagni guute irrattee firri walitti beetti wal arguudha. Kan gannaa wal yaadaa fi fagootti wal dharraa turan birraan lagni sirratee dololloon gannaas qooree yoo jedhu wal arguuf sesseetu. Birraan keenyaan midhaan gannaan facaafamee ga'aa jira jechuun boqqolloon ni asheeta. Midhaan gannaa lafa bu'e martuu yerootti bilchaachuuf qophii ho'aa keessa jiru waqtii birraati. Birraan quufa namni ganna ba'ee birraan beela'u jedhama. Birraan Oromoo biratti kan adda taasisu ayyaana Irreechaati. Barii masqala ayyaana Irreechaa malkaa hora Finfinnee fi hora Arsadeetti miliyoonota hirmaachisuus kabajama. Malkaawwan biroottis akkasuma erga Minilik lammaffaan Oromiyaa weeraree booda kabajni ayyaana Irreechaa hora Finfinnee addaan citee kan ture yoo ta'u, jijjiirama siyaasa diinagdee Itoophiyaatti dhufe hordofee bara 2019 irraa jalqabee ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee banamee kabajamuu jalqabe. Imala qabsoo uummata Oromoo keessatti Irreechi waltajjii tokkummaa fi faajjii bilisummaa qabsoo Oromoo ta'uun tajaajilaa jira. Ayyaanni Irreechaa simboo sabboonummaa fi eenyummaa Oromoo ol fuudhee mul'isuu isaatti uummata Oromoo bira darbee sabaaf sablammoota Itoophiyaa bira darbee hawaasa idil addunyaa biratti beekamtii guddaa horatee dhufee jira. Ayyaana namni miliyoona 7 hanga 10 hirmaachisu kun sadarkaa biyyaalessaatti beekamtiin kennamuufi akka qabu qooda fudhattoonni ayyaana Irreechaa gaafataa kan jiran yoo ta'u, mootummaan akkuma ayyaanota biroo sadarkaa biyyaalessaatti ayyaana Irreechaa beekamtii kennuu qabaa jiru. Irreechi sadarkaa biyyaalessaa bira darbee hambaa seenaa ta'ee yuuniskootti akka galmaa'uuf sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii argachuu murteessaa akka ta'e ibsamee jira. Irreecha bara kanaatiif qophiileen garaagaraa magaalaa Finfinnee Bishooftuu keessatti qophaa'aa jira. Irreecha kana irratti jiilli Oromootaa Keeniyaa Irreecha hora Finfinnee fi Arsadee irratti hirmaachuuf kutaalee Keeniyaa Marsaabee, Naayiroobii, Mombaasaa, Taanariivaa fi Naayiroobii irraa walitti ba'anii gara Oromiyaa imalaa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Hornii Miidiyaa. Hornii Miidiyaa irratti babal'ina oduu kanam gammaa daawwachaa turtan kan isinitti himaa ture Allalisaa Dhaabaati. Akkasumas ogeessi kaameraa koo Abdullaa Guyyoo ture. Torban oduu biraan hanga walitti deebinutti turtii.